Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu waan nagaadhaa baga jiraatanis niin jedha har'a jechuudha. Aappii afaan Oromoo tokko hin taane jechuudha. Kan afaan Oromoo hin taane haala kamiin afaan Oromootti jijjiirree akka afaan Oromoo tiin dubbisnu goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Afaan hin beekne tokko miseenjeris ta'e waa barbaade nama afaan isaa yookiin immoo barreeffama hin beekne tokko barreeffama isaa akkamitti gara afaan Oromootti jijjiirree akka waliin haasofnu waa barbaade meseejii chaatii jechuudha. Facebook irratti illee poostii garaagaraa koomentii nama afaan hin beekne haala kamiin akka dubbisnu afaan Oromootti jijjiirree dubbisuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Baay'ee nama gammachiisa. Afaan ofiitiin miidiyaa fayyadamuun jechuudha. Yeroo ammaa kana afaan Oromoo babal'achaa jira. Kanaaf afaan keessanitti fayyadamaa isiniin jedha. Waa barbaadan waa tokko online illee xalabachuuf waa bitachuuf jechuudha. Akkamittiin akkasiin dhimmi afaan Oromootti jijjiirtanii wanti bitachuu barbaaddan maal akka fayyadu maal akka ta'e suuraa qofa laaluu osoo hin taane maal akka poosta'ame adda baastanillee warroonni biyya ormaa jirru kuni afaan waa tokko yeroo online irratti laallu afaan biraatiin barreeffamee jira jechuudha. Kanammoo jechuudha akkamitti gara afaan Oromootti hiiknee wanta ajajachuu barbaannellee ajajachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Waa barbaanne itti fayyadamuu dandeenya. Miseenjarii gara afaan Oromootti jijjiirree akkamitti akka dubbisuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Agadhumaan waliin tura. Warroonni haaraa dhuftan subscribe-naaf godhaa viidiyoo kun laayik gochuun dagatiin isiniin jedha. Aappii sana Play Store keessaa argattu. Erga Play Store keessa seentanii jechuudha. Haala kanaan itti xaaftu jechuudha. Itti katabdu. Aappii suni isa kanaa jechuudha. Kunoo maqaan isaas haala kanaan jira. Nama buufadheen jira isinitti agarsiisuudhaaf ni open jedhee keessa seenaa jechuudha. Amma linkii isaa koomentii jala isiniif hin kaa'a aappii kana jechuudha. Wal fakkaataa danuu waan jiruuf as keessa adda isiniif ba'uu maluu dhiisa. Kanaaf linkii isaa koomentii jala isinii kaa'a haala salphaadhaan buufachuu dandeessu jechuudha. Play Store keessan keessa. Kanaaf amma banee waan jiruuf open jedhee keessa seenaa. Obsaan eeggadhaa amma banutti. Ergaala kanaan nu baane jechuudha. Start kan jedhu kana jala kanarraa achirra xuyna. Iddoo kanarratti hopping goona. Asirratti jechuudha kunoo iddoo kanarratti akkasitti mallattoo kana irraa asfinna. Jala kanatti illee asfinna. Sana booda haala kanaan nu baasaa jechuudha. As gubbaarratti amma laangwaagii Hindii fi Ingilish kan jedhu nu baasee jira jechuudha. As gubbaarratti nuti amma asirra xuyne Hindii kan jedhu kanarraa jechuudha. Afaan Oromoo kan jedhu irra godhanna jechuudha. Achirra yoo xuyne afaanota hedduu as jalatti nu baa jechuudha. As keessa Oromoo kan jedhu barbaannee irra godhannaa yoo barbaadan immoo as gubbaarratti katabdanii barreessitanii jechuudha. Mallattoo sarchii kanarra baafachuu dandeessu. Amma Oromoo kan jedhu as waan jiruuf baasee irra tuqa. Kunoo jechuudha akkuma argitan iddoo kanarratti Oromoo jedhee jira achirran tuqa. Kunoo asirratti Oromoo jedhee na baasee jira jechuudha. Iddoo kanarratti. Sanaa booda ergaala kanaan nu dhufee jechuudha. Nuti amma maal goona iddoo kanarra kun iddoo qalama barreeffama diimaa kanarra xuyna. Erga achirra xuyne gadi buunee jala kanarratti iddoo tanarra xuyna isinitti mul'ata jedhee yaada. Start service kan jedhu kanarra xuyna. Aappii sun isa kana waan ta'eef achirra jechuudha. Aappii suni isa kana start kan jedhu kanarra off ta'ee jira. Haala kanaan nuti immoo oonii goonaa jechuudha bannee. Sanaa booda eeyyama kennuudhaaf halluu goonaa. Sanaa booda banamee jira jechuudha. Duubatti deebina. Ammallee duubatti deebina. Erga duubatti deebinee haala kanaan nu banaa jechuudha. Erga haala kanaan nu banee nuti amma maal gochuu qabna iddoo kanarratti nu baa jechuudha. Mallattoo ishii giingoo kana akkuma argitan kunoo ishii kana jechuudha.
bukkee kanarra jirti jechuudha. Mallattoo taa ofirraa qabdi. Innaa akkasitti tuqan immoo giingoftee jirti jechuudha. Ishii kana afaan Oromootti nu jijjiira jechuudha. Nuti amma fakkeenyaaf mee asirra tuqee sin agarsiisa. Yeroo asirra tuqnu fakkiin tuni jechuudha. Ishiin kun hin badu jechuudha. Oo balleessine malee ofii yoo irraa kaasne malee irruma teessi jechuudha. Yeroo marayyuu. Haala kanaan miseenjarii namaallee wajjin haasawuu akka dandeenyu kunoo jechuudha. Fakkeenya kana nuuf kaa'ee jira jechuudha. Afaan Oromoo ta'uu baatus kun kan namoonni waliin haasa'an as gubbaarratti akkaataa itti afaan Oromootti jijjiirrachuu dandeenyu nuuf kaa'ee jira. As jalatti amma barreeffamni garaagaraa jira. Afaan Oromoo miti jechuudha. Kanaaf afaan Oromootti jijjiirree waan inni jedhu adda baafachuu dandeenya jechuudha. Barreeffama kana maal akka jedhu haala kanaan barreeffama yeroo afaan Oromootti jijjiirru mallattoo ishii kana jechuudha. Ishuma kana finnee dhufneetu as jalatti jechuudha. Ishuma kana finna mallattoo matana finnee dhufneetu asirratti gadi qabnaa jechuudha. Barreeffamni sun kunoo jechuudha amma afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha. Qubumaan gadi qabna wanta giingoo tana fuunee deemne jechuudha. Ammas isa gadii irratti gadi qabna. Yeroo haala kanaan gadi qabnu kunoo jechuudha afaan Oromootti nu jijjiiramee jira jechuudha jala kana. Inni dura afaan biraatti jijjiiramee jiru afaan biraa yeroo akkasittiin irra gadi tuqni afaan Oromootti jijjiiramaa jechuudha. Innolis haaluma kanaan afaan Oromootti jijjiiramaa jechuudha. Barreeffama barbaanne feesbuukii keessaayis koomentii namaa hin beeknes mee feesbuukii irraa jechuudha gara afaan Oromootti kan jijjiiru sinittiin agarsiisa jechuudha. Mee sarchi godhee baasee sinitti agarsiisa. Raambiik. Mee kun jalatti afaan isaa jechuudha. Afaan Oromoo osoo hin taane afaan biraatiin barreessee jira jechuudha. Erga afaan biraa ta'ee barreeffama mata duree isaa kanarratti waan jedhu hin beeknu jechuudha. Nuti amma afaan isaaniiti Ingiliffa ta'us gadi qabnaa jechuudha. Mallattoo sanaanii yeroo irratti gadi qabnee kunoo jechuudha mallattoo ishii dura isinitti agarsiise irratti gadi qabna. Ishuma irratti barreeffama sana irratti gadi xuqnaa jechuudha gadi qabna. Yeroo irratti gadi qabnu jechuudha qubeetti irratti gadi qabna. Kunoo jechuudha haala kanaan afaan Oromootti jijjiiramee jira jechuudha amma. Inni afaan biraatiin barraa'ee jiru suni akkasumatti waa barbaanne afaan Oromootti jijjiirree dubbisuu dandeenya jechuudha. Koomentii isaallee koomentii nama afaan Oromoo hin taane tokko akkasittiin afaan Oromootti jijjiirree dubbisuu dandeenya jechuudha. Kunoo amma afaan Oromootti jijjiiree jira jechuudha. Yeroo irraa dhiisne immoo afaan biraatii jechuudha. Haala kanaanii afaan Oromootti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya siniin jedha. Anamma isa kana qofa sinitti agarsiise sinimmoo jechuudha waa barbaadan ittiin dabartanii jechuudha waa barbaadan laaluu dandeessu gara afaan Oromootti jijjiirtanii miseejis nama faana haasa'uu dandeessu siniin jedha. Kana fakkaataa barnoonni aga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.